Dhaabbilee gurguddoo akka biyyaatti beekamanii fi maqaa biyyaa yaamsisan keessaa Itiyoo Telekoom isa tokko. Dhaabbanni kun maqaa gaarii biyyaa beeksisuu qofa osoo hin taane guddinaa fi ammayyummaa biyyaafis gumaacha guddaa kennaa jira. Dhaabbata guddaa ta'uu isaatiin tajaajilli dhaabbatichi kennus akkasuma bal'aadha. Tajaajila dhaabbatichi uummata biyyaaf kennaa jiru keessaa tokko dargaggootaaf carraa hojii uumuudha. Dargaggoonni godina Baalee magaalaa Roobeetti tajaajila dhaabbatichi kennuun carraa hojii argatan hojichi uummata tajaajiluu fi jireenya isaanii fooyyessuuf akka isaan gargaare himu. Paartiilara Itiyoo Telekoomidha. Itiyoo Telekoom wajjin hojjennaa jechuudha. Maanajimentiin isaa hogguu Telekoomii Faransaayif kennameera kaasee waliin hojjechaati jira. Namni tokko teelebiriidhaan gaafa waan wayii hojjetu koomishinii qaba. Koomishinii san itti fayyadamaa jirra. Fakkeenyaaf kastamarii tokko gaafa riijistar goonu parsantii 15 nuu kennaa jechuudha. Nama san immoo gara teekinooloojiitiin ni finna, ofiis fayyadamaa taana. Marchantillee akkasuma. Kanaaf namoonni teelebirii akka fayyadaman, akkuma ani hojjedhee irraa fayyadame isaanis akka fayyadaman jechuun ni barbaada. Naaf teelebirii waan gaariidha, carraa hojii naa uumee jira, hojii keessa na galchee jira, teekinooloojii wal na barsiisee jira. Namoonni biraas akka kana ta'an abdiin qaba. Birri qaraa suuqii qaba. Achi booda egaa teelebirrii wakiilii dhufe achi ijoollee kiyyaallee teelebirrii dalayti. Waan baay'ee dalagaallee argannee jira. Teelebirriin zamanaawidha. Warra makiinaarraa baalaansii guutaa. Makiinaa tokko tokkorraa warra teelebirrii fayyadamuun jiraame. Ani ejennedha warra jaraa teelebirrii dabarsaa. Jarri dammoo maddaa kana teelebirrii malee hin gurguramu. Dargaggoonni magaalaa Shaggarii fi Finfinnees Itiyoo Telekoom carraa hojii nuuf uumuun hojii dhabdummaarraa nu baraaree jedhu. Carraan hojii kun uummata tajaajiluu fi jireenya isaaniis fooyyessaa akka jiru dubbatu. Asitti hojjechuu jalqabneeti gara waggaa lamaa manamii ta'eera. Asuma hojjechaa gibiraaf kaffalaa jirra. Kanumaan tajaajilamaa jirra. Uummatas tajaajilaa jirra. Muuxannoo irraa arganneerra karaan duraatu fooyya'aadha. Baradhee fixee carraa hojii biraarrayyuu amma kan itti lixee hojjedhu carraa hojii teelee kana paartinarii ta'e hojjechuudha. Carraa hojii kana keessatti immoo gammadee man hojjechaa jira. Natti tolee hojjechaa jira. Uummata koo tajaajilaa karaa teelee birrii barsiisaa, karaa siim kaardii immoo akka namni fayyadamu babal'isee gurguramaa jira. Barumsa xumuree ka'ee turtii ji'oota muraasaa fi hojii dhabee tureera. Hojii dhabee eeggan ture immoo taa'urraa hojjechuu wayyaadhee eeyyamaa teelee eeyyamsiisee hojii kana eeggan hojjedhee isan taa'irra isaan hojjedhe isan tajaajilirraa bu'aa guddaa argadhee uummata koo bukkee dhaabadhee haala gammachuudhaan hojjechaa jira. Dhaabbatichi bara 2017 kana keessa gosoota tajaajila garagaraan namoota 300,000 oliif carraa hojii uumuu himan. Itti aanaan hojii raawwachiisaa Itiyoo Telekoom Tarreessaa Ballaxa. Itiyoo Telekoomiin egaa akkuma beeknu galii funaanee dhumataa otoo hin taane deebisee immoo uummatumaaf oolcha. Kana keessatti bara 2017 kana keessa hojii carraa gara 300,000 fi 49,000 uumee jira jechaadha. Walumaa galatti hojjetoota isaa 40,000 dabalatee jechaadha. Kunis egaa yoo ilaalle inni guddaan 300,000 olii kan ta'u carraa eertaayimii yookaan qilleensa kana rabsanii jechuun voochar kaardii labsanii elektirooniksiidhaan teelebirriidhaan ta'uu danda'a. Kan kana bakka bu'anii hojiin uumamee fi jiru akkuma beektan 300,000 ol kan ta'an kanaan Itiyoo Telekoomiin hamma irraatti uumee jira jechaadha. Inni biraan immoo Itiyoo Telekoomiin amma akkuma argitan magaala keessatti suuqiinsa baay'een kan bakka bu'ootaan hojjetamudha jechaadha. Yookaan firaanchaayizii goonee hin kennina dhuunfaa fi dhuunfaan sun garuu luuk ende fiiliinsaa Itiyoo Telekoomii kan irraa barbaadamu jira. Girgiddaan isaa maal dibamaa, suuqii sana keessa wambarii akkamii taa'a, xarapheezaa akkamii taa'a kan jedhu kuni hundi kennamee fi kanaan irree suuqii guutuu isaa jechaadha. Kana kan bulchuu danda'an kanarree banatanii akka isaan hojjetan taasisee jira jechaadha. Kanneen biroos tajaajila dabalataa kan jennu jira, value added services kan jennu isaanirree namoonni baay'een lakkoofsa gaggabaabduu kana fudhatanii wanta nama bashannansiisaa, nama barsiisaa jedhan akka isaan maamila horatanii hojii kanaan irree galii argatan
Itiyoo Telekoomiin baay'ee hojjechaa jira. Akkuma duris beekamu baranas hojii guddaan hojjetameera jechaadha. Akkuma barri marmaaree dhufuun hojiinis dabalaa fi fooyya'aa deema. Dhaabbatichis hojii gama kanaan hojjetu jabeessee itti fufa. Barri dhufu kan gammachuu fi badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii.